qaba akka qoosaattan isinitti haasa'e malee wantichi riyaaliitiidha jedhee hin yaadne. Ayyee. Garuu immoo keessa seenee gaafa laalu amma guyyaa sadiidha eeganii wanticha riyaaliitiidhaan eegale dhugaadha amma ammarraatti jijjiirama kaleessas har'as dheengaddas garaagarummaa qaba jechuudha jijjiiramni isaa ani jiruu fi ani baradhe jechuudha. Ayyee. Egaa as keessatti isuma dhugaadha. Pooyintiin koo yookiin immoo kooyiniin koo guyyaa guyyaadhaan jijjiirameera. Inni kaleessa amma kaleessa 600 hojjedhee oolee amma immoo amma sa'aatii kanatti gara 1100tti siqeera jechuudha. Kana jechuun jijjiirama. Gaafa duraa immoo 200 bichaan hojjedhee egaa gaafa duraa sanallee gaafa 200 hojjedhee jedhu eessaan 100,000 jijjiiraa san jedhu gaaffii natti ta'ee ture. Amma garuu kaleessa har'a gaafan taa'ee ilaalu edaa jijjiirama yeroo gabaabaatti barnoonni jiraannaan hubannoon jiraannaan taankii isiniin jedha galatooma akkaataa isin barnoota itti kennitan obsaan illee wantoota garaagaraas keessatti naamusaan illee isinirraa baradhu waan guddaadha. Ani guyyaa sadii keessatti waan baay'ee argeera baradheera. Jijjiiramas immoo fidaa dhufeera jechuudha. Hin argitu isinis pooyintii koo gara gadii irratti. Ayyee. Ayyee. Har'a 2,000 jijjiiree amma immoo kan hin jijjiirre iyyuu qaba 1,100 amma kan hin hojjedhe amma ammatti kan hin hojjedhe tuman isin dhaggeeffadhu. Mee hubannoo akka namaaf ta'uu fi gaaficha feesbuukiidhaan beeksisaa argite maal yaaddee gaafa achi galmeedhaaf gara koo dhufte maal yaaddee kaatee kanatti dhuftee argite immoo maali? Mee kana sada walitti qabii dubbadhu. Ani beeksisa beeksisee jira. Yeroo sana maaltu sitti dhaga'ame? Duuba immoo dhuftee galmooftee gaafa seentu waan sitti dhaga'ame duubarraa amma immoo jijjiirama jiru amma yoo haasoftee jirta. Mee waan kana sadan duubatti deebi'ee nutti himi. Tole galatoomaa jechaayyuu gaafa duraa akkuma jalqaba jedhe gaafan feesbuuk irratti argu isin dursee waan baay'ee argeerani akka pilaatfoormii maqaa pilaatfoormii kana faranjoota wajjiniin haasa'aa tureera. Xabadheeras nyaatameeras jechuudha faayidaa isaarra jechuudha. Eeyyee. Ammas gaafa laalu kuni Fedhasaa jedha. Fedhasaa Taaddasaa jedha. Oromoodha. Gaafa laalu immoo cirumayyuu hattinnatiin keessa darbeetu amma ollaatti deeme waan jedhu sana fudhadhe isa jalqabaa jechuudha. Ayyee. Ijuma baasee mana bira nu dhufeette. Isuma dhugaadha. Gaafan isinii bilbiluu yaadattu yoo ta'e postotaa kee argeeniin jedhe amma isan saalfadha deebi'eeni. Ani immoo maaliin siin jedheeros. Postotaa miti maxxansaa naan jettan suutuma qalbii bareeda tokkoon. Ayyee ajaa'ibuma jedhime. Amma yaadadhe mala. Achiin eeyyee postotaa miti maxxansa kee jedhi kaa jennaan eeyyee haa ta'u afaan oromooti sirriidha maxxansuma jedheetanii fudhadhee egaa inna suunnaa wanticha isinirraa qoqqoradheen isaan booda akkuma jedhametti itti seene anaaf salphaadha maaliif dura faranjoota wajjiniin haasofnee waan kana hojjetaa tureera. Waan ta'eef karaa kanaan deemuun immoo naa salphate gaafan seenee laalee xiqqoo waasaappichis yeroo sanaaf akkuma amma jettan kana cuccufamaa ture. Isin ergee deebinee wal quunnamnee gaafan itti seenu wanti kun ta'uu danda'a laadheetan shakke maqaadhuma keenya kanaan immoo kan waa hojjetu jira amma Firaa'ol kan jedhamu tokko jira. Maqaa Firaa'ol kanaan waan baay'eetu hojjetamaa jira amma onlaayinii kanarratti sobaan anuu kan hin dhahame jira mataa kootiin. Mee achirraa nu dubbadhu achirraas maaloo namna dhaga'u. Lataa faayidanii Firaa'ol faayidanii akka maqaa dhahatanii kaan dhaga'eera akkatti nama nyaachaa jiranii anaan kan riippoorti na godhu isaanidha bar. Waasaappii koo kan riippoorti godhu isaan tiiktookii koo riippoorti godhaniiru feesbuukii qofa tafe amma. Maaliifi isaan namarraa nyaatu waan ta'eef yeroon dhugaa dubbadhu hannatu jira waan kanarraa namoonni fagaatanii birrii keessan hin kenninaa akkas jedhee yeroon barsiisu hin gubatu bar. Yeroo kana riippoortii na godhu. Mee achirraa dubbadhu mee? Dhugaadha. Amma maqaa Firaa'ol kanaan
dhugaa jiruuf naannaa birrii 16,000 nyaatameera ani mataan koo jechuudha. Ragaa akkaawuntii isaanii irratti gashee jira. Wantootni garaa garaa jira. Amma gaa qabatamaatti jechuudha. Amma baankiitti deemee maqaa isaanii qorachiisee jira. Yoon ilaalu baay'een isaanii maquma keenyaa fi warruma keenya jechuudha irra caalli isaanii. Mhm. Egaa dhumarra garuu daayivartii godhuu, bilookii godhuu, egaa isaan booda nyaatameetuma abbaan nyaatame dhiisuu malee falli hin jiru. Jalqaba yeroo Eh, dhaqxe itti galmoofte isa 16,000 nyaatamte sana akkam yeroo jalqabde akkamitti si jalqabsiisanii dhumarra maaltu ta'e mee achirraa nuu ka'i. Maaliif birriin kaffalinaa yeroo jennu namni nun hubatu waan ta'eef yoo hayyama kee ta'e nan maxxansa namoonni akka dhugaa kana baraniif. Eeyyee gaafa jalqabaa deeggarsatu namoota hojii barbaadanii ka'umsa hojiitiif biizinesii dhabanii jedhan deeggarra waan jedhamu qabu. Mhm. Lammata immoo warruma harka qalleeyyii jedhamudha jennaan lakki ani galata waaqaa miti hojiidhuma eegaluufin biizinesii barbaade jennaan naannaa birrii amma ammatti 160 wayii sii bahee 1,000 wayii erginaan jedhee Mhm. Mhm. innis immoo doolaaratu jijjiirama jedhe. Gaafa sharafamu ittiin sharafama waan jedhu kaasee Mhm. hayyee jedhee gaafan ergee jedhu qilleensa irratti qabame gaafasii jijjiiramu 4,000 wayii gashedhe. Mhm. Hayyee jedheen dhugumaa jedheen isuma dhugaadha naan jedhee waliin shawwannu dhiisi anis Oromoodha atis Oromoodha gaafa nan jedhuuni dhugumaa dhugaa rabbiiti jedhe dhugaa rabbii waanuma na shakkitu hin qabu waan argitudha naan jedhee tole irratti gashee gaafan ammas takka turee jedhu maqaan kee darbeera jedheetu lakkoofsa bilbilaa fi ajaja kan akka hooggansa isaanii olaanaa wayiitti immoo lakkoofsa biraatti na dabarse. Mhm. Gaafa isatti na dabarsee jiru gochati gootee as keessatti yaa'u jajjabinaan wantii ta'uudhaani birriin keessa walumatti da'amee sii galaa naannaa birrii 4,000 yoo ammas si gaafata naan jedhee. Mhm. Ati numa gashita. Eegaa lakkii dhiisaa waan kana haafuu asumatti bakka hoon nyaatame illee naan dhugaadha maal nyaatamta maali nuti saba tokko miti afaan tokko naasofnu gaafa jedhu na wanti na shawwadee tole jedhee nan gashee ammas takka turee lakkoofsa nama biraatti dabarsee akkaataa immoo tiraansferiitti ta'u niitoorkiin ittiin citu immoo fakkeesseetu naa ergaa calum jedhee suura kaasee jechuudha. Mhm. Isaan booda ani dhuguma gaa jedheen egaa jechaan walamannaa waan baay'ee naan jedha. Ammas naannaa birrii 3,000 wayii ergee 3,000 nan erge. Isaan booda bilbila kansaa daayivartii godhe. Oromoodhumas immoo homaa dogoggora kan hin qabne haala dubbii isaa haala wantii isaa duuba isaa illee innaa ilaalamu waanuma akkasiiti. Egaa ani gaafan immoo keessa galee tokko namoota as keessatti hirmaataa jiran maal akka isaan calliseetuman dhaggeeffataa ture akkuma namumaa hin beeknettanii. Raagaalee jiruun akkaataadhuma amma faayila akkaawuntiin baasiin ittiin ta'u raankii nama tokkoo maal nan argee Mhm. wantichi waan qabatamaa ta'uusaa as keessatti immoo innaa namni waliin haasaa godhu nan laalee wantichi waan sirrii ta'uusaa too garee sobaa ta'e akkatti ijaaramee waliin haasa'u waan ta'e garaa walataa namni hatu garaa walata waan ta'eef waliin qajeelchu namni isan jiru bakka laalee anis ittiin seenee gaafan dalaguu jalqabu tokko wantichi akkuma jalqaba jedhame waan na gaafate hin qabu karaa kana birrii ammana galchii yookiin immoo kooyinii ammana kenniteetu eega amman hojjettee amman ammoo sii deebi'a wanti jedhamu hin jiru. Dhugaadha. Abbaanumatu laalee barnoota bakka akaadaamikaalii jechuu nan danda'a wanti kun waan ani baradhee boru hojjechuu danda'u namni herreega har'a barate tokko boru ittiin hojjeta ittiin shaakala bakka Eeyyee. kana ittiin bu'aa argata malee waan baasii fidii birrii ammana fidi jedhu waan hin qabneef anis ittuma fufee agarsiisaan deemee isuma gaafa duraa immoo anuu hin baranne anuu immoo sirriitti ciitichallee yoon adda baasuu baadhee nan argadhee deebi'ee kaleessa nan hojjedhee deebi'ee har'a nan hojjedhee jijjiiramni akka dhufu. Isaan laaleen gaafan amma jedhu salphaadha. Akkaataa garaa garaan amma aktiiviitii wanti keessa galee gaafa laalu akkaataa salphaadhumatti hubadhee jechuudha. Kana jechuu barbaadeen galatooma.
yaada gabaabaa tokko akkatti kennitu barbaada. Leenjii kennuun hin barbaachisa moo hin barbaachisu hojii kana keessatti? Amma leenjiin kun dhibbaan dhibbatti jalqabumarraayyuu gaafan jedhu sirriitti barbaachisa. An amma gaafa duraa waa'ee kanaas afaan Oromootiin nuti waliin haasofnu miti. Afaan Ingiliffaan iyyuu waan baay'ee keessa galee waan baay'ee piroosesii baay'ee keessa deemeera. Garuu gaafa duraa daangaa ofitti godhee waaniin ulaasaa hin beekneef mana ormaa tokko seenanii karaa ba'an hin beekan taanaan taa'uudhuma falli hin jiru jechuudha. Kan amma Dhugaa laalee garaagarummaan dheengaddaa fi kaleessaa fi har'aa gargari. dhugaadha. Baay'ee leenjii barbaachisa. Ani bu'aan kaleessa argadhee fi har'a kooyinii argadhe garaagarummaa qaba. Kaleessa 600 har'a garuu 1,100. Waan barnoonni waaniin hubadheef waaniin Akkasi. callisee dhaggeeffadheef jechuudha. Kanaaf Ulfaadhu sirriitti ilmi dhugaa barbaachisa. siif dhalatu, ilmi dhugaa siif dhalatu fayyaa ta'ii barumsa guddaa irraa argattaniitu dhee yaada. Waan hin danda'uun immoo si faanan jira naa jabaadhu.